garaagaraa afaan oromootiin hojjechuutiin artistii baay'ee jaallatamu qe'ee arfan qalloo keessaa kan dhalatedha. Akka gabaasaa poolisii Jarmaniitti umriinsaa waggaa 35 kan ta'uu fi haadha manaasaa waliin ilma dhiiraa jabaatoo kan qaban yeroo ta'u tilmaamaan daa'imni isaanis waggaa 6 hanga 7 ta'a. Egaan haati manaaf abbaa manaa kun waggoota haga kanaa waliin jiraatanii yeroo dhiyoon asitti immoo gara biyya Jarmaniitti erga ofiitti fudhatee booda jaalalaaf gammachuun waliin jiraachaa otoo jiraniiti oduun cabaa akkanaa dhaga'amuu kan danda'ame. Egaan hiriyoonni isaallee artistiin kunillee akka barreessuu fi akka dubbatutti haadha manaasaa Hilliwaa Kuyiin kanaatiin baay'ee kan ishee jaallatuu fi jaalalli isaa sarara kan darbe ta'ee haati manaansaa nama gara biraa waliin yoo kofalte yoo haasofte inaaffaa akka of keessaa qabu hiriyoonni isaanii dubbatu. Artistiin kun haadha manaasaa otoo ajjeesiin dura waa lama ifaaf ifatti toora sooshaal miidiyaa gubbaarratti guyyaa 3 as maxxansee jira. Inni jalqabaan suuraa kan isaa fi kan haadha manaasaa akkanumallee kan daa'ima isaa qabu al tokkotti 50 ol kan ta'an toora feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Kan lammataa immoo barreeffama inni barreesse kallachaan isiniif hin dubbisa. Namoonni jaalala dhugaa nama jaallattan akka kiyyaa kana hin ta'inaa. Taajuu shurrubbeerraatii gorsa guddaadhaan warri dubartootaa immoo dhiira dildila yookiin immoo riqicha godhattanii gara biyya hambaa erga oftanii booda irraa galagaltanii akkam barbaadeen ta'an biyya dimokiraasiiti jettanii irraa galagaltanii qullaa kan obbaaftanii yoo ta'e aadaa fi safuu namummaa fi amantaa diddanii jedhee tuqaa hedduun erga kaa'ee booda obboloonni koo dhiiraa immoo dubartii dhiirri akka keessanii fuudhee kan itti laffa'e yookiin immoo ama'e biyyarraa gara biyya hambaatti fidatee barbaaddanii akka isheen akka barbaaddu taatu biyya faranjiiti jettanii jaarsa ishee hiiktee akka barbaadde akka taatu jiruu namaa balleessuuf carraaqxan gorsa fudhaa adabadhaa. Ani gama kiyyaan addunyaa shiraan guutamte kana isiniif dhiiseen mana tokko keessan taa'aa hanga amriin rabbii naa dhuftutti jedhee Taajuu Shurrubbee katabeeti jira. Barreeffama kana gitaara qabatee weelluun sagalee isaatiin illee sagaleessee jira. Kana lamaan erga godhee booddee dhagaa kaleessa galgala Taajuun haadha manaasaa Hiliwaa ajjeesuu erga ajjeesee booddee immoo deemee poolisii biyya Jarmaniitti harka kennachuun anatu ajjeese jedhee ragaa kan ofirratti bahee akka hiriyoonni isaa dubbatanii fi toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa argamutti illee artisti Taajuu Shurrubbeen qophiiwwan garaagaraa bakkeewwan bashannanaa yeroo deemutti haadha manaasaa harka qabatee deema. Haati manaasaa dhalootaan dubartii magaalaa Direedawaa waan taateef jaalala nama addatti qabdi. Dubartii obbin taatee salphaatti nama waliin walii galuu dandeessu haasoftuu wayiiti. Maarreegaa amala ishee kanatu ta'uu ni danda'a. Artistii kanatti inaaffaa kaa'ee yeroo booddee rakkoo kanaaf akka isaan wal saaxilan gochisiisuu ni danda'a. Maatiin kabajaa jaalatamaa kun egaa al takkaatti waan 3 dhabee jira. Inni jalqabaa irratti haadha manaasaa Hilliwaa Kuyiin, kan lammataa immoo artistiin kun mataan isaa kanaan booddee lubbuun isaa mana adabaa keessatti waan jirtuuf innillee akkuma du'eetti lakkaa'ama. Sadaffaa irratti ilmi isaan gidduutti dhalate haadhaaf abbaa malee guddachuun dirqamatti ta'a jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu rakkoo xiqqootii hanga gurguddaatti uumamuu ni danda'a. Haa ta'utii garuu rakkoowwan yeroo uumaman jalqaba irratti waliin furmaata kennuu yaaluu yoo dadhabe gara hiriyaa nama nutti aanutti dabarsu yoommoo kanaa ol ta'e jaarsa gidduu ofii kaa'u yoommoo kunis kan ulfaatu ta'e walirraa adda bahuu malee wal ajjeesuun gonkumaa sirrii miti. Sanumaayyuu nama jaallatan ajjeesuun baay'ee ulfaataa kan nama gaabbisiisu bakka fuudhanii waan deebisan kan nama wallaashisu dadhabbii jireenya ofii kan duraa qofa otoo hin taane kan booddee dhufullee kan faalu gochaa badii hin taanedha. Tarii haadha manaa fi abbaa manaa kana gidduu wantoota nuti hin beekne toora sooshaal miidiyaa irra hin jirre gidduu isaanii jiraachuu ni danda'a ta'a.
wanti ajjeechaaf nama geessu wanta salphaa miti. Hiriyoonni Taajurree poostii kana yeroo inni maxxansu adabadhu yookiin immoo bakka tokko taa'e jedhanii otuu torbee lamaatiif irra deebi'ee akka inni yaadu godhaniiru ta'ee tarii rakkoon kun uumamuu dhiisuu ni mala ta'a. Amma garuu lubbuu mucayyoo qaalii kanaa dhabneerra. Oromoon illee artistii kana booddee weelluu isaatiin argachuun itti ulfaachuu hin danda'a. Obboleettii keenya Hilleewaa Queen Rabbi lubbuu keetiif boqonnaa kennu, maatii firoottan hiriyoota ishee hundumaatiif jajjabina hawwina. Obboleessa keenya Taajuu Shurrubbee siif maal jechuu akka danda'amu hin beeku. Haa ta'utii garuu namni jaallatu yookiin immoo jaallataan inaafee jennaan sanuummoo inaaffaansaa daangaa kan darbe waan guddaattis waan xiqqoottis kan isa rakkisu sammuu isaa kan jeequ yoo ta'e kun sirrii waan hin taaneef jireenya isaarratti dhiibbaa fiduu waan na danda'uuf isa qofaa otoo hin taane namni gara biraallee barnoota fudhachuuti qaba. Inaaffaan daangaa darbe badii kanaaf nama kakaasa. Barootaaf haadha manaasaa hammatee waliin ciisaa ture. Kennaa rabbii kan ta'e ilma kan waliin argate. Bifa kanaan of biraa dhabuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Bara kana walajjeesnee miti ohumaayyuu lubbuun duniyaa kanaa gabaabbattee waan jirtuuf hanga sanitti waliif haa dhobsinuun dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Bilbilli keessan yeroo suura kaastan, yeroo namaaf bilbiltan, yeroo namni isiniif bilbilu, muuziqaa, viidiyoo yeroo banattan biizii ta'ee isiniif hojjechuuf kan rakkisu yoo ta'e appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa irratti isiniif kaa'ee waan hin jiruuf daawunlood godhaa buufadhaatii rakkoo bilbila keessaniitiif furmaata argadhaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafachaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا روموتين خطة ميراسني هاسوينا يا روموتين يا ابو هوجين تاج شربين الرد لقيكم example هند خيسني فاتو والله example قدو سني فاتو ركينا جارسا جارتي ددو جرو ربي تكتشاب بيخ ilmi namaa qamuun guddummaa didduu taa'ee irraa dubbachuu hin danda'u. Maaleeyyaa isin hundinuu takkatti dhuftanii ruumii banattanii irraa haasa'uu dhiisaati. Haqa jaarsaa jaartii rabbii takkichaa beeka. Nama du'e kana maqaa kaastanii akkatti gad dhiquu dhiistanii sila haatanii isii tanaafis du'aayii gootanii innillee nama jiruun du'ee jiruun hin jiru asii achi Taaju Shurrubbeen nama mana hidhaa keessa jiru. Isaafillee du'aayii gootanii ilma Oromooti. yaa rabbi Allah isiillee dilii isii araaramee fi isiin shahiideedha asii achi jazaa isii rabbi biraa harkatti inninillee rabbi irraa harkata. Ilma namaati namni hin balleessine hin jiru. Isiis tahee isaas tahee ammata isaan lamaanii kana dhiistanii example irraa fudhattanii irraa barattanii arkite barnoota isiniif haa ta'u barnoota godhattanii maaliif isin akkaataa ilmoo isaa tana ta'a amma kophaa hafte tana abbaa malee haadha malee haati biyya Arabaa keessa jirti. Ilmoo tana akkatti gargaartan takka ammoo harka mootummaa harkaa baastan maa hiyyaanneehi ruumii banattanii tooppika godhattanii takkatti wanni haasoytaniif takka hin jiru. Wallahi it's so sad wallahi. Example hunda keessaniif haa ta'u haqa jaarsaa jaartii immoo laakiin rabbi takkichaa malee namni beeku hin jiru. Haman guddoo didduu taayoo hin beeku. Maaliif jennaan wanni jaarsaa jaartii mana duubaa wal godhu Allahu ya'lam. Sigale story'n always gam lamaan deemti gam takka bichaa miti. So tanaafu ittaqullah rabbitti isin qabe warra viidiyoo kiyya kana argitanii jiraattan. Yoo dandeessan du'aayii godhaaf isiif likkitti du'aayii godhaaf. Maaliif jennaan fuula rabbii deebitee jirti isiin. Harka gaarii keessa jirti. She's in the hand of her creator from here on. Immoo laakiin gurbaa haadha malee abbaa malee traumatized tahee ilmoo xiqqoo biyyarraa ilmoon isii haadha malee ilmoon isaa haadhaa fi abbaa malee arraan tana nuti Taaju Shurrubbee fi hilwaa bichaa hin dhabne jireenya nam sadiitiin laaqqame ilmoon isaa raawulii ilmoon isii raawulii haadhan qabdu abbaa qabaachuuf hin teessu. Yaa Oromoo
ilmootan akkamitti gargaaraa bichaa ilmootan akkamitti mootummaan akkam fudhanne akkam karaa keenya deebisnaa bichaa yaadaa malee namni balleesse namni aaree dur jira akkana wanni kanaa hunta immoo example isiniif haa ta'u arraawuli warri bultii keessa jirtan ittaqullaa wal eeggadha yoo wal dadhabda wal dhiisa adda deema wallaahi wabillahi Jadi